لكن وجههم تكون جرامتي أقول له كاسيس أقول له يا كاسيس أروح سجن أرجسي سجمر سافرايز وهم أرجسي زي بدان واجي جاي مال أرجسي ساتونا سربرايز إذا جرك في جني ماركو تيروزر هاي أجانا أنا زري اللي بتاعي نزوي قدرت اللي وما تتحبسي سام من لينا قال شالم يس نكون دندين نكنا ربيتا أنا بيخ وانك عاروا في دلتي أنا بيخ أنا سريفك كاي Dirqama uummatatti qubalaachuu qabda. Oromiyaa weelkaam. Kingi. Takka garuu ummatichi liina qaalchaalam hizbu himu waan hunda ni Bulloo. akkana wayita shari'aa Maadaan litti kingi. shari'aa akkana wayita godhadhu manaasiriin baay'een bareedu. Koisii wayita shaarbiin fatafataa jedhu manaasiriin bareedu. Kamu kadaimaa fakkaata isaa bilisnis uzzaabban. Aduu keessa bareeda. Yaa aduu keessa bareeda Hamzaa. Subhaanallah, subhaanallah. Guyyaama. Yani as keessan galchuu akkanuma laalime. As keessan galchuu. Okay. See. Oh my God. Koisii garuu problem of nose. Amma hawaasa wajjin naan ta'e kana booda viidiyoo naan dabale sakaadhu. Maal godhaan ganii barlaate? Kophanna agarsiisu qabda ture egaa waan babbareeda. Bareedu. Bareedu aartii Oromoo bismillahirrahmanirrahim. Oromoo waan bareedu hunda adaanaa beekaa warra waan kee bareedu kan bareede jaarsa gaafatan. Sitti bareedee maal godhaan sitti jamman? Sitti bareede? Uummata yaa Allah akkuma wanni kee wanni natti hin bareedne hin jiru bara. Maa wanni hundinuu sitti bareeda. Garuu wanni hundinuu sirraa bareeda sonaan jirtu waan fokkataan gaafa gabba'e illee sirraa bareede kanaan jedhedha. Ana akkasin lakkii gurra qabee mana si deebisa. Yallaa deem fikkaa kabraa siin jaa. Okey bareeda. Naa uummanni araarama jette. Ganaa sagantaa qabnee araarsu jirra gaa inshaallah. Akkiin jeete. Lafa maree ammaan tana achirra waliif finnee tama hawaasa agarsiifnee hawaasni kun beektaa. Yoo haaraa wal biratti arkee yookaan si arrabsa yookaan waan jaa ammaan tana hawaasni gaafa akkasii wal biratti isaanii wal kakkadoo arge aboo ofirraa walitti deebi'aa yaa achumaan ajandaa isaanii fayyadamtan. Walloon jaraa barii sooshaal miidiyaa godhuu baatanii haganumayyuu addaan hin fagaatanii yoon jaarsaaf jaartii walloltee isa wal geessiti. Gaafa walloltiin sun wayettee suura maka gurraacha. Isa wal geessiti moo jaarsaa jaartiin. Jaarsaa jaartiin namnummaan lafa nagaa wal baratee har tokko addaan yaa'u namni kun walii dawwala tahachi ayichiyaatun walii dawwala. Innaa jaarsaa jaartiin eessaatti dhaqan. Amma reefuun tana wanni isiin garaana balleessitee maali beektaa? Eega inni biraa deeme reefuma lafa nagaa tana kophee bittee mana galchitee mee kophee dhiyoo tana naa bitte san fidiina online irra baase nagaa wallahi garaana nyaatani. Baay'ee nama wal jaalatu kana mee du'aayii godhaa namni hundi kaa namni wal jaalatu akka addan baane du'aayii godhaa wallahi. Wallahi namni wal jaalatu ijoolleen sun ani arge dhiyoo tana laayivii wayii gaafa jarri waraaban wayii akka jarri wal jaalatu bakkuma kanatu addaan uummanni immoo beekta. Yoo ati isiin illee bakka bultii isii namni gorsaa qabaachuu qabdaati namatti gorsu wayii. Namni qalbii salphaa ta'uu malaayyuu isiidhaaf fa'a tasuma salphaan ta'u. Isiin faati ilaal hawaasa akkaan keessaa dhufeera keessaa dhuftee beektan talaatisiiti. So heerumanii akka kutaa biraatii miti akka kutaa kennaatitti waan salphaa miti beektaa saayikoloojii dubartii hin miidha. Innaan namni kennamu amala baga gootee wayii qaba baga hin jedhamu waan akkasii. Jechuun baga hin jedhamu. Haadhaaf abbaan gaariin haadhaaf abbaan gaarii even yooma jaarsiyyuu badaa ta'e gaafa intalli sokkiteetiin mana warraati galtu deemii gali jedhee abbaan jira ofirra deemii gali sin bulchuu jedhe abbaan sun yookaan yeroo saniin artisanii fi an abbaa akkamii qaban warra akkamii qaba jechuu dandeetti garuu isii fayyade namni sun dhugaa dubbachuudha akkas ta'uu qaba yeroo namni waan tokko wallolle jedhee deemi dhageenu deemi yani hamilee itti godhuu qaban dhimma wallolaa kanarra osoo namni keenya hamilee godhuu dhabe. Osoo amma maani gaafa wayii dhufe naaraa miira kanan beekta miira kooyi nama goggodha. Bar boruun gaabbita boruun taadhaan gaabbita. Artuu ammaa namzaa osoo rafee gaabbita. Nama taasa tas
dhufeetni tasuma waluma afaan walitti bu'iinsa wayii keessatti hamzaan bakka walloluu beedharra nan dubbisina osumaan taasa jedhe uutu bu'aa sooshaal miidiyaa kan ubbatti ililiitu bu'aayi jabduu teennaa akkasii akkana baga goote ka jedhu akka baay'atu beektaa garuu akka mananii waancaa addunyaa wayii qabattee galee garuu wanni kun namni lafa uummata baga goote baga dhiiste duruu siin jenne akkana siin jenne duruu siin jenne uummata jedhu baay'ata garuu uummanni kun tokkichi kajaarsa keessi qabu hin jiru namni akkasitti fakkeessa yeroo hedduu bultiin akka diigamtu godha. Yaa amma fakkeenyaaf obboleessaa fi obboleessa jidduu nama seenaa bara zabana kana afaan bilma namaa kana hin beekan. Iddoo seenee lakka aboo yaa inni nama akkanaati bar isiin nama akkanaati bar waan biraa uume garuu sanitti aansee wanni inni godhuuf takka hin jiru. Adda dhawu adda dheekee biraa deema. Ayii bichaa siin jedha ilmi nama. Ayii. Keessa gadhoofu warra dubbisa. Ayii. Khalaas wanni uummanni yeroo hedduu waan namni wayita as gubbaa wallolee Numaa garte yeroo ati maalis. Ay, dhugumaan garte walla ay aanuu numan jaabara amma fakkeenyaaf ijoollee takka wallotte ay. Kan fakkeenyaaf dhugumaa bara naman namii dhiyoo jees aboo wargaa gurbaan tokko haalee kana na godhe bar biizinesa tokko irratti akkana na godhe yoo haajee waan takka ayyi gurbaan isaa kan majaa'e bakka jechuun ni nafu eessa takka seef wanni keessattuu fuula sooshaal miidiyaa kuni namni gaafa sooshaal miidiyaa irra dhufu beeka waa hunda sooshaal miidiyaa irra himatu si godha. Wallahi injiraame gaaf garii ammalaa wayita gammaddullee sooshaal miidiyaa irra dhufi si godha. Nama horatta beektaa sooshaal miidiyaa gaafa fayyadamtu nama kiyya jettu wayii hin horatta. Atleast yeroo garii jireenya kee keessa nama waa itti haasoftu dhabda. Waa itti haasoftu yaada kee ibsa. Haasawuu barbaada. Dubartii gaafa taatu ammoo hormooniin kenna baxaa miira bishaan akka dhiiraatii miti. Miira hunda dhufnee waan itti haasofnu gaafa jiruun teena sooshaal miidiyaa taate hiriyyaan itti haasofnu sooshaal miidiyaadha jennee jiruu teena mika gaafa aarruutu jira gaafa gammannu jira. Masalan gaafa sii wallolu jira walitti bu'iinsa afaan keessaa waan boru iftaan hiikamu guyyaa lama sadii booda hiikamu. Akka guyyaa sanii yaaddu dhuftee akkuma miira keessaa saniin dhuftee waa asirra dubbatta. Takka dubbatte taanaan achi booda qaanfitu jira. Osoo araaramuuyyuu barbaaddee dubbiin afaan namaa buutee hin ulfaata. Aga danda'ametti namni jaalalaaf jibbaallee osoo sooshaal miidiyaa irraa fageeffate. Namoonni akkanti sodaatu. Illaa waan sooshaal miidiyaa irra wal baranii fagamta akka sodaatu naaf rabbii walitti beeku. Sorry bakka rakkoon qabaate waan taatu ati jaarsas. Kaleessa wayii ati laayivii wayirra jirtan fakkaatee irra kaara. Wallahi sin gaafanne gara sheerii didoo musoddomaa na godhan. Maaltu uumameetiyyuu ta'e mucayyoo takkatu si jaaladhamu maali laalama namni sun hundi ka sheer na godhe naa yaadeetii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Kottu jaraaf biyuudha yeroo sanitti yookaan mucayyoo jettu saniifillee dhugaaf wanni sun haftin ta'ee osoo hin ta'in bakkaan jiraame yookaan ammoo dubartiin takka laayivii gubbaa dhufte hamzaa si jaaladhe waan akkana ashitti si jaaladhe akkana gaafa jettu waan biraa waan takka barbaaddeeti miti. Biyuu bichaa barbaaddeeti namni dhuuf haftaabii garuu jireenya nama wayii irratti ammoo saayid effeekt wannaa wayii uumaa jirti. Nama aarsaa jiruu ta'e gaafa jiruu ta'e taate akka itti qoosamuun barbaaddu waan jiruu keetii irratti. Anamma akka durii miti dhugaa jedhaa. Dur namni yoo qoosellee rakkoo hin qabu amma irratti akka dubartiin sun qoostu tasumayyuu nayyamu. Hin jaaladhullee yidabbira hin yaalluutu. Ani nan argitu akka amma nama tasuma jechaanuu naddo gongoru barxammata laayivii waliin seenu nama marata. Jaartii ariifaa bartee taa'ichaa ta'ee sulaa lama jaartii waan ni fakkaata bar jaartii hamzaa. Likkuma sirraa mul'ata bar taa'ichaa ta'ee jaartii hamzaa argaa gadhee kattee mul'isa meetaa yeroo deebi. Wallahi. Ajawee bar laa mee muudii isiin qabdu jaartii xiyyataa. Dhagaye. Sabbarte jaartiin dura kattaa'u. Hamzaa taa'i gaatammoo
ይሄ እኮ የዝነት አቀማመጥ ነው። ለምን ይወፋ ኮንፊደንስ Laalga silamaattu hafe beekta. Yeroodhaaf garuu rakkoo qabu amma bakka tana dura jaarsi kee gama siinaa jiraatu. Hamzaan gama siin kursiin takka isin du'aa jiraatu. Hamzaan achaa jiraatu. Waan torbee tokko boodaati inshaallah. Hamzaan dhaqoo egaa Hamzaan achaa jiraatu. Xarabeesaan tokko jidduu tanaa jiraatu. La achi Hamzaan maal godha saasanitti. Laayivii seenu malee. Laayivii abadan naaf eetu miti. Qaamaan wal biratti argamnee laayivii. Sure, wallahi seena deema. Hamza ma akkana ma bilee nam cabsiin itti. Ani nama na jaalatu baay'ee qaba nama. Garaa gubuu barbaadullee baay'ee qaba akkasuma. No gaaf tokkollee taatu wallahi seena. No ati yaadan jiru. Suuraan qofti gaa. Suuraan qofti gaadha laayiviin. Yaa hombe tasma. Na ani cimatiin talakkanatti dhaadattee lola miiqaan fuute tana gaaf tokko of bira dhaabdee yoo uummata kanatti roorrisin. Wallahi ofiif yaadaan siif yaadatiin. Dhagawa. Ani dhagawa suuraan takkittiin an akka fesse qabee dhaabbadhu addunyaa tana isa sooftiin gaasanuu. Namni editingii jedhamee amma uummanni as jalatti laa editingiidha moo laayivii seenamee as jala barreessa. Editingii minaamin manni jaamu hin jiru. Editingii godhee fixeera. Samboo sun guyyaa ati na bira geesse. Yoo barbaadde hin dubbannu wanta akkanaa sun suuqa keetti nayitee nama baay'ee karabatii waliin ta'u. Malee liibii jaamu fataa liibii akkasii walii jaamu hin jiru. Liibii jechuun bara biifti akkami beekta. Liibii jechuun hattuudha bara maqummaa liibiitu hattuudha jaama. Fakkeenyaaf akka hin taane namni iskiriishuus si haasaa. Jaartii bareeda fuute maaltu itti caagas ati as dhaabattaa ani ta'a daqiiqama shaniif bicha haskirinshuut kaafatan rakkoo uummata kanallee yaani wallahi qalbiin isaanii jiidhuu qabdi yaati karaana nyaata uummanni wallahi. Garaa uummataa goggogaa kana jiisuu hin dandeenye nafsa bishaan dhugaa inni harka kanneen kun jiidhu anaafeet garaa walii jiinaan gaadhadhiis. Namni gariin ka garaan jiidhu jira meeqa kamtu jira kan waliin hirriba dhabee gubate. Sunneeni amma fakkeenyaaf nama akka raamaa tana. Hirriba dhoogine beektaa. Nama akka raamaa tana amma nama akka raamaa teenyaa tana baay'ee gizee bira jirtu akkasi viidiyoo daawwallaaf. Nama karaa maa jettamu namoota hedduu jira even ijoolleen mana maadaamii meeqa kamtu hirriban waliin dhabe dhimma keenya kanaaf. Yaa sunneen ni jiran bari sunni beekan bara yaani jechuun dirqamaa miree laayivii hojjetan ta'a hin jaaladhu garuu akkasi laayivii jaarsaa jaartii hojjetan ta'anii mana. Guyyaa tokko wallahi guyyaa tokko laasim himtee gaafsan garuu Oromoon hafinaaf isaanis hin beeksisa keessa. Abeeftii. Waan akkanarra seefin jala jiran dhagaadhaan beeytaame uummata abdiitti gororeen. Bichaa guyyammaan sun dafee haadhufu malee ta'a. Baay'ee anaamillee hamiluma ijoollee mana maadaame takkan na jaallatu takkasi jaallatu tana maal abbaa kiyyaa godhaa. Mee maal isin haa godhu ijoollee mana maadaame shamarroota uummatoota ijoollee mee maal isin haa godhu. Wallahi gaafa san kofiyaa baasee ta'a. Waadaadha. Wallahi waada seena. Wallahi amuna viidiyoo tana naa fuudha. Wallahi gaafa san sii jechaa mi. Wallahi jette. Ni godha wallahi ni godha. Wallahi wabillahi ni godha. Wallahi wabillahi kakadheera niin godha maali beektaa? Siif jechaa miti wallahi uummatuma kanaaf malee. Yaa rabbi guyyaa san rakkasi arguu caala kun mukaan yaa rabbi guyyaa san kaleessi fida du'aa hin gootanii. Isiitu raafa'ee
أنا أستنين تويو سلا دفتر والله وعدا سني سينيرا فيديو تنفور أبو يا سنة بسا والله وبالله قاف سنكو فيها باسيتا نورمال كان الزناجي وان بيتم بدا يا ربي يا وين قداتشم بلا أمك ما لبيك بتيو والله قلبي مدامسة أنا لا أنا كوسة والله كان من جالكم بيتام هو مسلم أبر أنا أبر حمزة يا شوري تيجوا كان مني والله جت قابسن لا قابسن بتقاف يوني جرمجو أنا تسي أرى والله أمة واني تفجع من جربو يا أخي أنا برخ خدي آمين itu ayo kalau tisi lu terus يا إني نقول guys me koi komanti anu lah komanti ramati la rami ye nimba sami gapsa me koi ni la فيديو برابر yes je me rami ye yo ha no ji ramane namni baay'een hin jiru jetteeti ni abdatteeti namni dhibbe afur bicha jira jetteeti moo la kun ora komanti rama qofti gala inshallah rabbiin yaa rabbi nanun ajjeesin agasi umrii nu dheeresse ما شوف قلنا هلمي tokkotu barbu goome ما jechuun bari waa'ee gaafii hawaasaa yeroo dheeraaf hawaasni gaafachaa ture ati mataan keetis eegaa turte guutumatti sarpiraayisii si godhaatillee hawaasaa wajji kophatti wanni jaamu hin jiru. yaa yoomii guyyaa inshaallah guyyaa ani beekeka guyyaa anaaf inni bakka gaafii si dhiise. guyyaa yoomii beeku qaba qabanii naadha gamzana maas kolfisiise. Harkaan koofiyaasaati naala bakka waa harkaan koofiyaasaati namoonni bashannana wanni jettu hin jiru jechuudha. No, ashetti abibti rakkoon qabu soomaa miire wallahi jedhee kakadde hin jiru wanni akkas yaa rabbi waan hamzaadha namni kun hamzaan nama si fuudha jeeti si fuudhee bara maal taate nama hin beektu ati. Kuni fuudhaa oli kuni amma wannati dubbatte fuudhaa oli wannaa guddaa irraa haasoitti. Naa guddaadha dhuguma amma fakkeenyaaf gaafa sana osoo ashitti yaani jechuun. Maali isiin jedhani jechuudha. Leenca shamma maali isii kenna jedhanii hin dinne. Leenca sagalii bara gargara tokkotti kan ijoollee walii qabde. Ayyana ga anta ina Ciao bakash. Wanda ma ki babda. Wayam za ina sai ba. Karu sin ka badda dubbitan. Wallahi daga tafi sai ai. Waldaffaruudha jechuun geemii olii ergatuun. Habibi. Salaam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagumaami ati fayyuma. Dhugaa rabbi faatota akkanatti dura taa'ee waliin haasa'uu natti ulfaataa jira samoona kana. Maa na saalfachiisa. Ma adri an Allah samoona kana hin saalfadha. La faatotuma jechuun atillee faatota keessaa takka. Mee geemii haa taphannuun dagadhe iyyuu geemii makana. La singili illee taate dabii illee taate na saalfachiisa waan ani hin beeku.
taa'utti jira ka. Guyyaa maran gura dubartooba. Barnoota irraa dhufa barnoota. Nageenya kiyyaaf jedhee ispoortii hojjetaa jira. Akkuma nama tokko achi dhaqee viidiyoo waraabu guyyama tokkoon xumura irratti ga'umsa argadhee yoo guyyaa eebbifamu viidiyoon dalaga. Koomantiin nama baay'ee nageenya keetiif of duraa fi si barbaachisaa. Ispoortii barii kumaandoo barii takkatti nama dhoofte shuwatti nama godhu. Koomantiin kee rakkoon kee ati akkamii argite garaa kiyya kan? يعني أما دي وضع لو يتدابتن وبقولتني يتدابتن واني ولا لا درس الجلال لم يجازي زمان قرناتي لم يجاوا يقرأ دابتني لم يجازن تبكي أكتر اسمه قرأ اسم برا قرنا جبتن أكتر دابتني من سلما سبيه قاف سيابين خلاص هم بدا جرام يسجل أما دكتوري نبيرا دوفي دكتور هدو جرا يو سبورت اللي مفدو دي دكتور را دوا هورنا سمعنا دكتورا بوتل جانا غورو إن والله تيادا جرا كيرو ولي ويا مرتاي بالله تاب دامي ويا مرتاي بودا غونا نبيرا جيتي غافا سن نوميجوفني ما بلسي تري وانجي مي بلسي تسي اما ويا مرتاي بودا سيمانا انغو نفتارين كابو saati tu akka hamzisha stadam dalen support na goro egale bille saati tu wal nujala dai saati Europa TV Saudi walin bekani akasi wal nujala dai gide nu dai net charra argatu ndande bollet atille gafa duftu saati Europa TV Saudi Arabia adda bafadhu achitti boolee nu dhaabaan ooliniiti. Akkasitti rakkoon teeknikaa nu mudate malee ababa ajaa'ibaa ka akkana fakkaatu kanneen qopheessinee ture. Argitee? Mana dabamne re? Waana ni sinjedi. Gaafa atiriyaa dindeemtee dhufu. Maal jechuun barbaadde keeroo? Atiriyaa dindeem dhufu. Wal jala tare. Irraan qabdu walla akkanatti abaaboon kun harkattaas. Ay Dr. Awi. Nahanya tu Allah. Jar ya timal go jar. Ma singgili dah durang jar sangkap dong. Ani ma wa wal dubbe wala nokam nokam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atam bilang kata aku magalca, umat bakar aku magalca. Abo umat marukuta magana maludan. Akam itu kumanggalle. Odo kumanggalle ada bunintang.
ديستني amma way sirba ashiti ati akka diinaan jedhin kaan sheer godhuu dhiifte jedhi malee sheer simaaf yaade bargizee tokko tokko atumaa na atti faniiti taatuuf duwitu godha malee an yaaduma keetti fe simaaf jedheeti an dhugaa rabbi an simaaf jedheetti niin gizee tokko tokko ati duwit gooteetti boo hartuuf jedhee sheer godha malee way sirba an artitti na seetamoo barani jaalalummaa fi kabaja siif qabuuf jecha waan ati godhinaan jette hin dhiisu jedheetti hin gizee ati kanarratti dalagi jettee natti ergi turatti dalaga. Sirba akkanaan weellisisiin jedhe gootaa jecha maaf malee bara waan biraati jiru. Sirba nama hunda sirbaa rakkoo Laa anamma waan tokko irratti hin dalagu waan tokko irratti hin dalagu. Atillee nan gaafattee nama booda waan akkasii irratti dalagu dhiisee jira amma. Biiziidha mashguula amma. Yoo ani bara yoo adabbii akkamii adaba yaada jedheeni. Adabbii sirba poosti godhi sheer godhi jechuufi boru. Yoo ati leenca nawaate yoo ati leenca yookaan makiina diimtu namoo ati an boru. Ka ustaaz Hamzaan irratti dalageessanii baalagizee isa poosti godha suuraa kee fayyadamee. Yoo ati makiina diimtuun kuma kudhanii ol kooni namooti. Hin dhageettu hin dubbattu baqara. Manni Ameerikaa akka durii miti jira. Kalaas uummanni xaffashee irraa laakiin sila waan ajaa'ibaa argita bor. Situ yeroo jalqabaa du'itu godha. Flower guys. Ilili takkanaa kenna. Please. Ilili lama. Uummata rukutamaa qaaroon qeerroo malee ilili tokko. Abbo. Ilili lama qofa. Uummanni barnamu akkammoo Kana taa'eetii miti osoo ashittiin du'aa jirtu jedhamee namni naa kennu hin jiru hadha. Jaalallee nabii jala tare ishee Hamzaa kiyya. Dhibba naa kenni taa'ee gagasti annoon tare. Namni nama tafsiisee hin beekne kun rakko. Dursaa Ati filaaworii mana Hamzatti sheer godhadhu malaaticha keetitti sheer godhadhu. Ashitti malaaticha keetitti sheer godhadhu leenca si haa kennu. gaarii miti yaa. Abdii hukumee maal kolfite? Waslaatta. Jaarsummaani mataa muluun fite boyaayaa waliin. Rakkata gidee dhibba si bilbileen irraa kaasuu didde. Hima afaan kiyya buutaa qoe. Ati jaarsummaa isa maan seeni? Baraan hin kakadhe. Lolaan dhumata giddiidhaan dhumata. Rabshaan dhumata tolaan. Kadhaan hin jiru sila guyyaa sadii fudhatu. Ani kakadhe jaarsummaa keessa seenu. Namni abbaan fedhuu asirratti wallolle jaarsummaan dhaqwa. Taa'ee maashaallah jedhee giiftii kennaaf jala. ከተገናኘን እሑድ እወቀው የኔማ ብር Oromiin fisi jalaa dhumee jennaan Amaariffa jalqabde. ወዲያና እንደው የሚሉልሽ Jarana ifama irraa ta'a Oromiffa nama laaluu fi dide. Oromiffa qaata sirbitti namni laaluu fi dide jennaan Amaariffa jalqabde. I think so.
Ay, nasa ito. Ama Oromi mana ni lalu video den subscribe ke godu wi na YouTube ni rade budi na amari panama. Ya tilacha ware matan situ. Kiya ga ba ya tilacha ware matan sebar kuma di batur balale. Si koi ashangulli timbe demi ashiti. Ay, kuya, gari kawan. Dem, Ay sitatul. dem. Ah, nama, hindi na kaya medyo. You give me this, Abu. Dago. Really expensive. Wallahi, I think. Sorry, I like the Sanjala Dari. 50 cents. Richo, por kaya 15 jettani? Ahlan, doktor. Ahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشرع كم نجاة فيا هاتوي جالا بيت Akan? نجاة فيما عد عشتي Nakagari. فيا Naga, wallah. والله إبنا ديش بدي إرجعهم تي Eh, wallahi, gairu me bade bulti daga. Beita. ما كتي بدي إرتي أرجعني نافتون جاني أوكان Amzan garwari shura dan kera. Deme wallahi gara kena deme unodu. أرجع أورجينال أقوياتك نبرة تايدا ولينا أرجانجرو وبوليسات دولة and I think mbeko duai woi hakabatani malakar homoji akka duai na gorane oruti ya kesa chapsatini manguddo kamasi sa jirani wangu rakiya no soina nargin duban daga irra Odu kama mana himu di dere kabenya zirziri natti nimni akasit. Alhamdulillah. nde wakata sa wallo tan ke sare ataf sido isaka Abush, thank you. Yalla terobot. Wallahi natti kita kawachu. Nare. nege ati fayu ma hu Wallahi yani alhamdulillah kagari da. Adeka. badde ati shega mushurata de kati badun kun gari dare Ya aluma wanna alumatu min mijati mali badulle barbadeti. ambar isilamani wal fude jalalan qabametini wal fude chala cinkamara beta takka jirenya ki kesati miden tane amzan kuno akata uffatan minamini kana barat jere sufi dalacha to koleto wajinna la lebne mize si godda jere beta halkani guya akabati soma asi achi si ega jira yori to ko facebook hanat alhamdulillah minamin jere sulasitu achi askae Ya jarti sindu ne kanwan alhamdulillah jette yet. Luga mana jala tene kide ne alhamdulillah jere sam mana isa jala kaptera wai jirti radio jinta arra hamza alhamdulillah jira kale akka kale sa modre tiyara turan alhamdulillah jira ashitti tufe jenna le komanda gemne abo so nu challe dem chatina kami chal iftire jere redile jara galle baraka facebook jawaritti akka facebook jawaritti search gore zilale alhamdulillah isa sallale isa amanu dabe ki jala dak yoda ko facebook ke omadaka yunje waye kapso dubata yunuma yo waye tiktok gubate minamini kana sagale ta fi jirta abba abditi posti 2 day guyala madura posti gote ashittinya akkale tane mal jettame furmanni mali yodu furenne anuma karatu kurtihi me lubbun dabate kajar saket lera kon qabunamni addunyatti or argu batelle akratu or argan I don't care Ara kirante nura ini pura kanjere. Wallahi wallahi. amma nadi be bar natti ulfaate dumani birri leen be tabiya baqa jirta amma birri suufi qoppe fadhe lafa jirtu takka jira beeta rakkadhe Ale
nama gaafattee ati akiratti qoyi wal fuunaa jennaan laalaalaa dhiifama naa godhe anki cibuun jaalladhu akiratti nuura dha'eenii fuudhu Maa yoo tajaajilee jaannata seentee illee jaannata seene bartama hin fuudhanii tanallee. maa beekanii Ibiddoo mangisti fayyaa jirta alaikum salaam boos nagumaami. Maayet. Ummata mushurraa arginaan miira keessa galee salaam isin gaafachuudha be assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu ummata qashtii jirtu fayyaa ani isinuu nagara dhugaa rabbi nama 600 as jirtanii ani mushurraa laalaa jira ba jaartii nama laaluun haraama fayyaa nagaa keessanii I am so sorry mushurraa arginaan miize qaasiin jedhu kun amma naannoo keenyatti jaala ilmaattu jira jaala abbaattu jira yoo jaala ilmaa tayan haa ta'u namaan jedhanii yoo jaala abbaa ta'an immoo ilmoo maal waa wayii qamaqaa qaba jaalli gisee nama waaman amma akkam goonaa yoo amma jaala hamzaa na gorate maal jedhes si waamame silaa hamzaa jaaloo yaani si maal jedhes si waama ati hoomaan naan jedhe kanan na dhibee na xulfaataa jira tokkoffaa. Anaaf si barreemu nama waggaa dheeraa wal beeku yaa wati na beeku baatullee ani waggaa dheeraa dur na beektaas Ani si beeka eegumatti fammastee si beeka. Wayita dhukaasni kee achi kaayiroo irraa Dubaay dhooytu tokko. Amma Taanzaaniyaa ta'e barmanni kiyya Taanzaaniyaa ta'e warri Dubaayatitti dhufee na biratti araarama. Ati nama wallolteen hin qabdu kasee araarsuun Dubaayin keessa. Wallahi amman kun abdataa jira nama baay'ee walloleera garuu namni jiraame akkanuma mala kiyya laalanii nan amana hin jedheetiin hin dhiise amma garuu yaada baay'ee qaba. Doosee bani bakka. Doosee bani si laala. Abdii keetiif namni baay'een amma lola duraanii fidaa jira. Homaa rakkoon qabu yoo lolli jiraate yoo nama kasabtu qabaatte doosee galfadhu yoo namni sitti dhiyaatu. Malee namni naan laalu jedha garuu namni biraa tasuma keessa seenu jaarsummaa kiyyaa. Gurree koo mangisti how are you? Welcome boss. Akkam jettara yoo dhuftamu? Inshallah gaafa wayii gaafa rabbi jedheen dhufu. Sabboontu jiru jirta. Ibiddoo thank you. Mee akka mushurraa taate kana fira qabda diyaaspooraan giiftii sirra dhaabee geemii taphannaa qabe. Yoo heeruman bar diyaaspooraan giiftiin kennuun. Taaphaa biyyuu namni naan godhu. Maa duraanuu dhiira sii godha argitee shamarri sin jaalattu jechuu bar. Yoo durillee wallahi osoo namni takka taaphaa baay'ee naan godhin bultitti seene akkuma tiktookii dhufe. Alhamdulillah garuu tiktookiin kun baga dhufe beektaa gaaf feesbuukii san laayikiif koomentii malee amma tiktook irratti kun hamzalleen baalaa carraa ta'e atillee baalaa carraa taate siidaa osoo mana keessan keessatti dhaabdaniif yoo maal jettan jechuun hin genne gaafa tiktookii. Wanna birdilibsii warri hamzaa fide abbileen tokko osoo tiktookii kennine jedhanii. Bakka akkas taanaan warri tiktook irratti wal fuudhe an chaayinaa waan ta'eef ana uwwisuu qaba bar. Wallahi. TikTokiin lola gaarii yoo. Lola gaarii ay. Keessattuu warra akka Maskii Bangee, Mulu West, Hamzaa, Ashitti, feematoonni nuufaa bada akka tiktook irratti wal fuudha. Nuufaa. Ijoolleen xiqqoolee hin jiran ka. Feematoonni akka Oromootti gurguddaan isinuma arfaniitiin. Namni keessaan illee baay'ee jira. Namni baay'ee jira. Amma namni baay'een akka ruun tiktookii maa wal. Ibiddoo fooloo godha gaa'is namni 447 as jirtan kun toopira kan jiru. Ibiddoo fooloo godha maayet. Namni baay'een nama tiktookii maa gubbaa wal fuudha. Miyaa kabiraa ho'eenuun koomentii jalatti saadii nasriin feesbuukiin fuudhe. Nasrii fawwiin feesbuukii wal fuudhan. Kabiraa eenyuun. Abuudha. Sumayyaa Tasfaayee abbaa manaa isii wajjin. Kabira mucattii taan eenyu maqaan isii hiriyyaa isii tasawurii jirtu san. Kiyya eenyu maqaan isii tasawurii jirtu san kenna. Reedii jedha gurraacha ni mootu. Reediin jana janaani. Mucaa wannoo tokko beeyta Huseen hin beeyta ka ganda keessanii tokko.
جارتي فرنجي تو كومبيتو كجارتي لما فافورا جدو نما زوتكو يا دوران سيف نصرا كيساني يتي أما تلي أونلاين رتدي بوهيرون تي نصرا لين جالا لان كبام تي أما ما كيف ورا جري كله بويا فيديو هجته نما فودو من تجارتي أكمل سودات نسو ما دورتي فرنجي نافتي ديمقراطي بيتو ميجاو في بروم تعالى تيارك وثين رقيت كمان ديت دبل جايز دبل شباب دبلين مشروع قطانا ada bito kofa yoko mala magal bidapti Oh, Rahmai, thank you. Definitely, guys Wait. Hussein Umar Gurre thank you ada bito kofa Stop now. ada bito kofa Okay. Gurre gargara ada bito kofa Okay. guyyaa dhufu heddu qabatamatti yoom baatii kam keessa guyyaa kam sa'aatii akkamii nutti himta ummata qalbiin dhaabateera kakatte adabbii tokko fadhamu Okay. anfaa akka gaafa artist saaliyaa saamii nama baay'eetu ababaa yoo amma binne manatti nu goggogaa yoo tasamootu halkan dhufte yeroon qorraa hin argannu suuqiin cufaayyee nama baay'eetu warri si dinqisiifatanii fi hamzaa dinqisiifatan cinqamaarra dhuga cinqamaarra warri dubaayillee nama baay'ee si geegessuuf cinqamaarra warri bakka beekee bu'eetiin dubaay keessatti fammasuu hedullee meeqatu yoommoo intalatu asii deemtee laayikii baay'ee arganna jedheetiin ijesitti dhiibaara beektaa qabatamatti nutti adabbiin tokkoffaan kana adabbii lammaffaa Taap godhaa taayimingii nu tolcha. Adabbii lammaffaa. adabbii lammaffaa waan adabaree jaalataani wada hamzaan na soba jiraatu olu caluma jedhee adabu way dhuguma jaala na godhata jedhe godhe adabbii lammaffaa hamzaa dawwaltee fi lolteeni kaatee piraanki dheettaan si jala jira yoo si jala jiraatin dhiisi yoo si jala jiraate itti dawwa hin jiru sagalee ol kaaftee itti dawwaltee itti kaatee waan jedhu laaltee kaatee soorii piraankiidha laayibira jiraa jaalakeettu itti dawwalinaan jira jetta Sadaffaa. Hamzaan jira qo'imee dura laala. Wallaahi jira natti hin jiru. Deemeera ture. adabbii sadaffaa ifaa dhaamsitee dukkana keessa ta'e fira yoo qabaattee dukkanaa siyaa baasanii qilleensa qabuuta ifaa dhaamsitee callama akkatti hunda mana hunda dhaamsitee dukkana keessa ta'etta Ifaa barta moobaayilaa ibsadha jalqabu mayyuutti. guutuu dhaamsita guutuu dhaamsi guutuma dukkana Wallaahi kanaa waliin dhaamu haala keessa jira. muluma dhaamsi halkaniin himaa isin bira guyyaadha dukkana akka muluma takka mul'an Dubaay keessaa kanaa waliin dukkanaa baay'oo akkana moobaayila qabe malee. Alaas Dubaay ifaa dhuma isii. sataaraan qabu manni keessan Ani balakkaneeraa kunoo. biddoo fooloo godhaa gaa'is Dukkana keessaa na baasa. Tapi kalau shabab double tap. Kompilinki agak mana maaf, tapi apa kompilinki gue deh subhanallah ketina magadi sibtan. Juleti ya tanah wallahi Rabbu mana sinak aja cu. Rabbu mana gudat sinak aja cu mana azinya lo. Inda andi dokter batam nih azan kut. Kompilinki gue tani ke tingkah falter rumah sih nara tuh bar. Kompilinki gue tapi gue Biyya jirtu fakkaata badhaa ashitti subhaanallah Baabura galtu fakkaata. bata waan
Asitti roobeetiin barandaa namaa dhaabataa jirtu fakkaata lafa magaalaan beeyne dha'itte. Mas bakki itti dhiiraaf dubartiin yeroo hedduu biyya keessatti wal argitu bakka sana. Roobni roobaa barandaa yeroo itti dhaabattu dhiirrillee dubartiin wal tuttuuti. Walitti riiqatan. Jaartiin kolbitaan kan mala barandaa jalatti tuttuqanii. Wallahi sagalee ol fuutee kolfaa jirti ati. Noomi moori masantume yoori bareeda. Elillee afur qopheessa gaayis. Elillee afur. Hussein Umar, thank you. Ibiddoo foloo naa godhaa hundi keessan. Hussein Umar, ibiddoo foloo godhaa. Oromoon baambar miidhagoon. Gaayis hundi keessan ibiddoo foloo godhaa. Nama giiftii naa kennu malee namni dabbi filaaworii naa guutu hin jiru. Subhaanallah. Maaliif garuu? Naan guutusan. Yoo namni takka lama na jaalate malee bara namni tokko dur nan jaalatu. Aftaamii sisee alatti namni. Yaa alhamdulillah anillee yetti miti garuu naa guuta. Terebillo. Shabab terebil. Allahu akbar kabira. Bareedduu koo mangisti kalaas firan qabdu kana ugalee jilbaatanii bayi dukkana keessa. Bayo? Bayi. Qabxitu oobarii ta'e. Faamilii keetittiin guddata kumni kudhan. Bareedduu ki rabbiin duniyaa dhuman qabnetti haa kennu yenee maal. Jirta? Where are you been? Ingiliza nyaatara na dhibee beektaa firoonni kiyya hundi isaa afaan Oromoo dagataa jirani. Appo link naa godha. Iftarii mata. Himataadha. Akkittii wallo. Fayyaa keetii? Bareedduu fi ibiddoo foloo naa godhaani. Yoo waraarradaan ወገብና ዳልሽ ወዲያ ነው ወዲህ ነው ደግሞ የሚሉልሽ ሀብታም ነው ጎዳ ጋይስ ኦ ማይ ጋድ ቀብጢ ገራገሩማን ቀብጢ ከናገሩ ገራይ ስንኛሉ ዲኑማ ወይ ነበይተኒ ሲ ዘ ዲፈረንስ Sorry, this is doctor, this is ግለሰብ. That is ግለሰብ. ما في مشكلة. وانا بيتات. أريدو كو thank you. دكتور بيفتو. ما ولا. ما أنت كم تانو نركوبين بيب دكتورات بيب. لا دكتورة كنيني بوانا ما كنو متي. دكتورة كونسرتي فادك بكم دبي كيف. كونسرتي ليه دكين بيب. أي تجاه فوري نامسا. والله نبي كان كون سموني ساعة is very smart استغفر الله. قايتي واميك يا ديا أكيان هو كتسام والله يا زلمة من أسرع نولي يا ريفا قافتي أشوفتين كونسرتي ده تبي تيمبي توجرا أتكلم تكتي هذا تاجا ما سمع. ربما ما هو نقول قافتهم كونسرتي زنديمي يعني سبحان الله. أنا قافة قري وإيه كايت إنما رجعت ويونا